ciree yookiin iftara baay'ee bareedaa tahee fi kastamarri kiyya tokko yookiin maamilli akkuma keessa meeshaan ajajatu maashaa fudhachuuf dhufee hiqaalee jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ashama harka fuunee horroonne amantii biraa qabdanillee akkam bultan isiniin jedha. Sa'aatiin kun garuu sa'aatii afurii baay'ee qorra isinii galaa jira miti hin qorra akkuma baratame jechuudha. Biyya keenya keessallee adaa namni ijoolleen galeef dhugaa rabbii hin jiranii isiniin jedha hedduu na dinqisiise. Akkuma sitti argitanitti har'a ganama subiidha. Subii akkasii odoon ta'in gara sa'aatii afuriitiif deema yookiin sa'aatii asharaa jechuudha. Akka Dubaayititti sa'a gara 11 Suudiitti ashara Ijipti yookiin Masri warri jiraatanii gara sa'aatii waan akkasiitiin itti fakkaate hundaafuyyuu. Kanaaf haa ta'u malee meeshaa kennuuf meeshaa aadaa bahee qorra waan ta'eef abbaan manaa kiyyaa ammootuyyuu shaayii danfifatee harkatti deemata yeroo hundaa shaayii isaati. Kottee nu caccabde uffata lama walirraan godhee kajalaa malee jechuudha kombortaa guddaa kanarraan godhee akkasumatti iyyuu qorra haamee gara kastamara yookiin maamila kiyyaatti deebinu obboleettiin teenna takka fooziin jechuudha meeshaa ajajattee meeshaa na biraa qabdi amma ammootuyyuu meeshaa aadaa itti kennii jettee abbaa manaa isii ergite rabbii waliin haa bulchu abbaa manaa gaariilleen akkanaa hin jira aadaa jarri waliin haasahanii yuutuubni isii sabskiraaybii 50 guutee sarpiraayiziin haa godhiif jettee ciree waliin nyaannu malee ciree waliin nyaannu malee jedhee baay'ee cinqee na cinqe jechuudha. Achuma bakka ciree nyaachuuf nama qaanfachiifnu jennee deemne eessatti yoo isiniin jedhe bakki cireetti nyaanne kaafteeriyaa gugurdaa hoteela jechuudha. Baay'ee gugurdaa ta'eedha. Wallaahi laaziim hedduu ofii kiyyaa of qaanfadhe haa ta'u malee wanni sirriitti beekuu qabdanii maaliif jennaaniin kabaja akkasii namni sii qabaachuu bar jechuun giddii nyaannu malee deemnu malee bakka dirqama gammachuun kan isan gammachuu kennaa isinii galee erga jedhanii booda ajajannee jennee asitti ammoo nyaanni kun ani jechuun bakka killee akkuma sitti argitanii anda ajajadhe shaayileen asiin jira garuu ammootuyyuu daabboon kun baay'ee bareedaa itti hedduu natti tolee daabboon ija qofatti odoon ta'iyyoo nyaatanillee laafaa hedduu dhama qaba daabboon gariin ammootuyyuu akkanumatti bakka bokokeetumaan keessi isaa akkuma sooftii laafa malee keessi isaa qullaadha kun ammoo keessi midhaan bakka jechuun midhaan bareedaadha kanaafi aadaa kaafteeriyaa xixiqqatti malee hoteela gugurdatti nyaannillee akkasuma ammoo daabboolleen bareedatu bakka dhama qabu isiniin jira itti aansuun ammoo kunuu haala kanaan asitti mexxaadha achillee yeroo ispeeshaal caccabsaan dhufu isin argisiifne ani killee malee fedhu jedhee jarri ispeeshaal caccabsaa yookiin ammoo caccabsaa walitti makaa ajajatanii foon qabaa killee qabaa daa'ima qabaa ani wanna walitti kun garaana dhukkubsaa dhugaa dubbachuu fi hin fedhu jedheeni garuu caccabsaa irraana hir'isanii jiranii ammallee jechuudha akkuma beekamu jechuun dhiifama narraa ta'a foon jechuun hin nyaadhu maayannaanini bakka maashinaan qalama maali jedhanii foon nyaatatti dabalamu kana guutumaan guututti fayyadamasitti siinii abbaa gadaatiin eegasillee ani shaayii dhugannaaniin didanii aanan na ajajanii aanan oo'aa jechuudha waaw har'a hin dalla'ame jennaan hin dalla'ame yuutuubii kiyya kanaafi hedduu galateeffadha sababa isaa akkanatti dalla'ame aanan na ajajanii irratti ammootuyyuu buna akka bareechifadhutti rabbi irraa haa jaalatu isiniin jedha kana godhu odoo hin tahini wanni isin sirriitti naa beekuu qabdanii ijoolleen tuni haati manaallee godhiif haa ajajju malee mucammaan kunuu ishi jedhee jechuudha nama meeqa kamtuyyuu uleen jechuu meeshaa sanuu nurraa fuudhuu didee deebisaa birrii nuun jedhee meeqatu jira isinii galaa jira miti galatan qabdu jedhee ka fudhatullee dhabamu meeshaa garuu abbaan manaa isii kun nama galeef ta'uu irraa kaameraa keessa seenuu didee isinii galee nama galeef ta'uu irraa anillee nama dirquun barbaadu kaameraa irratti isinii galaa miti nama galeef ta'uu irraa akkamitti wanni isin sirriitti naa hubattanii beekuu qabdanii eeyyamee odoo isiinuu godhii sarpiraayiz godhii na affeeri jetteeni ani midhaan na affeeroo miti isinii gala anjaa kennanu yeroo hunda hojiidhaaf waan deemnuufi hin nyaanna karaa irraa isinii galee naa hubattanii yaada hawwii isaan naa qaban yookiin kabaja isaan naa qaban isaan na affeeruun qofti anaaf waan guddaadha midhaan osoo hin tahin murteessaa midhaan miti killeelleen ka guyyarraa mana nyaannu caccabsaalleen akkasuma mootuyyuu hunduu jechuudha yoo ta'e isinii galaami alallee alhamdulillaahi rabbil aalamiin ولكن جتشو يادا جرى لمانيت هدونتي تولي ربي إسان الرها جالتو سلا جتشو دانو
qophii isinii goone sarpiraayiz isin gochuu barbaannaa. Ilmi namaa kuni wanni isin asirra naa beekuu qabdanii yoo jechuudha guutamee wanni wayii jechuu asitti didee xiqqishuma isii nyaate keessan jedhe didee mucaan rabbi sarraa jaalatu yoo namni jechuu waan tokko hawwee jedhe yookiin ammoo waa hojjetee jedhe namni maal si'a beeytanii waa tuffatan si'a. Isaan yaadni isaanii waa bitanii naa fiduudha. Garuu ammoo hin tuffadha si'anii maal akka isin feetan hundaa hin qabdan hundaa qabaatan rabbii haqaati. Ani waan qabu tokko illee hin qabu. Garuu gochi isin naa gootan har'a ciree bareedaa kana naa nyaachiftanii fatah zanana gootanii ganama subiin jechuudha nyaata pirootiinii. Maasha Allah albuudota hedduudhaan fayyaafis qaamaafis ta'ee na affeeruu keessaniif dunyaa teessan rabbiin barakaa keessaa kaayu hawwii cimaa qabna yookiin yaada cimaa qabnaa jedhanii yaad du'aa'ii nuu godhaadhanii du'aa'ii godhaa fi rabbi yaada muraada isaanii haa guutuu fi akka isin asitti argitan kanatti jechuudha haati razaanii teessanii dhukka irraa fuutee nyaatte alabbaa isaa idaa barabbaa isaa jette akka kana isiniin jedha maashaallah rabbi nu haasifeessuu nallee haasifeessuu maashaallah isiniin jedhee jira akkuma isin argitan kana kunoo akka manaa baheen jira dhugaa rabbi dubbachuuf hin qorruun waan birii isiniin jedha. Shaayii fi hormuuzii tokkollee yoo deemattaniin isin ittiin ulfaatu. Meeshaalee hedduu waraabuu yeroo gannaa dhugaa rabbii hin ulfaata. Nama mana guddaa qaba yookiin adaraasha manaa ijaaranii jechuudha. Meeshaa qofa itti waraabuuf dhiisan sun ammoo fuulduratti rabbi nu haa guddisu inshaallah argitanii asitti ammoo tuyyuu hoteela maggaarrajatu jechinatti ol ifaa jira. Nyaachuutti jira ka haa nyaannu isiniin jedhellee hin jiru. Haa nyaannu isin gurshaa isin hundi keessanuyyuu anaaf jiraadha ammallee sabiskiraayibiin akkuma itti fufetti haa ta'u sabiskiraayib godha asillee yoo ka'ee jedhe gara biraa deemuu barbaada akkasuma gara biraallee deemuu barbaada achi boodallee akkam akka ta'e hin beeku amma ganaa mana galee jechuudha meeshaa kana kennine osoon waliin galellee hin fedha wallahi mucaan kuni baay'ee jechuudha foozii hedduu galatoomii hedduu si jaaladha si kabaja ulfaadhu hawwiinaa hawwitee jechuudha ofii dhabdee jette abbaa manaa kan kee simatu goosisi maaliif jennaaniin dubartii dhiira cimaa duuban dubartii cimtutu jira waan jedhanii fi siin jechuu barbaada innis kanarraa hafe amala gaarii qabaachuu irra nu keessummeessuu fi nu wajjin yeroo dabarsu isaatitti hedduu dinqisiifadhee jira rabbii waliin isin haa bulchu warri jechuudha biyya namaa teettanii hawwitanii nama arguu barbaadan arguu yaaddanii nama affeeruu barbaadan affeeruu hawwii keessa rabbi yaada muraadan isin haa guutuu maal jennaa har'a hubadhe mucattiin tun haga ofiina arguu barbaadde fi haga argitanii yuutuubiin kiyya guutee jedhe 50 ofii qaama ofiitiin meeshaa biraatu na biraa qabdi jidduutti ammoo meeshaa aadaa bichaa fuusisuuf jecha itti ajamtee akka hin taaneen beekannaaf galee jira hawwii kee rabbi yaada muraadan si haa guutuu akkana osoo ta'ee jechuudha hawaasa waliin deemeyyuu hawaasa deema tureyyuu wanni asi ciree irra kafalanillee wama hawaasa sanii kafalan hoteela guddaan ta'ee guddaadha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin hoome maal yaaddanii sabiskiraayibiin kee 50 guutuuf sabiskiraayib laayik sheer hiriyoota keessaniin gootanii galatoomaa horaa isin jaaladha isin kabaja amantiif kutaana sooliin qoodiin.